Akkam jirtan hordoftoota keenya kun chaanaalii YouTube Fayyaana Fiidanii egaa akkuma kanaan dura har'as mata duree tokko qabannee isin dhiyaanneerra chaanaalii keenyaaf warroonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mata duree garaagaraa irratti barnoonni fayyaa yeroo yeroodhaan gallakifnu akkasiin bira gochuu dandeessu. Yaadaa fi gaafii kee qabdan gara inboxiitiin yookiin koomentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Kanaan irrattis fuula Facebook keenya Fayyaana Fiidanii jedhu jalattis nu argachuu dandeessu. Odeeffannoo fayyaa irratti yeroo yeroodhaan dabarsinu achiinis nu argachuu dandeessu. Qophii irraa kana kan isin qopheessu Dr.Caalaa Didhaan jedhama. Akka xumura keenyatti akka nu wajjin hordoftan isiniin jenna. Hordoftoota keenya egaa akkuma beektan kanaan dura waa'ee walqunnamtii saalaa fi rakkoolee walqunnamtii saalaatiin wal qabatan jedhu mata duree lamaan kan kutaa tokkoo fi kutaa lamaan isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Isarraa ka'uudhaanis isinis yaadaa fi gaafii keessan nu dhiyeessitanii jirtu. Gaafii keessaniif har'as deebii kan ta'u jenne har'a mata duree tokko qabannee isin dhiyaanneerra. Mata dureen keenya har'aatis dhaabbachuu yookiin ka'uu dadhabuu qaama saala dhiiraa yookiin afaan Ingiliffaatiin Erection disorder yookiin impotency isa jedhudha. Egaa akka walii galaatitti har'a kan laallu waa'ee isaa ka'umsa kanaaf sababoota ta'an akkasuma ittisaa fi yaala isaa akkamitti akka of gargaaruu dandeenyu fi furmaata isaa kan laalludha. Haga xumuraatitti yoo kan viidiyoo kana kan hordoftan ta'e hubannoo fi barnoota gaarii akkasumas immoo rakkoo keessaniif furmaata itti argattu jennee yaadna. Haga dhumaatti akka hordoftan isiniin jenna. Hundumti keessan akkuma beektan walqunnamtii saalaa jechuun jireenya ilma namaa keessatti kabajamaa fi iddoo guddaa kan qabudha. Hariiroo abbaa manaa fi haadha manaa, hariiroo jaalalleewwanii cimsuu akkasumas immoo dhalli namaa walitti fufiinsaan akka jiraachuu gochuu keessatti gahee guddaa kan taphatudha. Walqunnamtii saalaa yeroo raawwannu gammachuun walqunnamtii saalaatirraa argamu kan saala lachuutu kan dhiiratis kan dubaraatis. Egaa walqunnamtii saalaa kana raawwachuu keessattis fedhiin jara lamaanii jiraachuu qabaata. Akkasumas immoo qaamonni saala dhiiraatis saala dubaraatis of qopheessuu qabaatu. Akkasumas sammuun kan keenyaatis jechuudha qaama saalaa qofa osoo hin ta'in sammuun keenyas of qopheessuu qabaa jechuudha. Yeroo viidiyoo kana isin qopheessan wanti isin hubachuu barbaannu wantoonni sadii jiru. Tokkoffaa irratti walqunnamtii saalaa aadaa fi akkasumas duudhaa keenya ala ba'ee raawwatamu hin jajjabeessinu, hin gorsinu. Lammaffaa irratti walqunnamtii saalaa duudhaa fi akkasumas ajaja amantii keessanii faallessu akka raawwattan isin hin gorsinu, isin hin jajjabeessinu. Lammaffaa irratti walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne walqunnamtii saalaa nama hedduu wajjin raawwatamu hin gorsinu, hin jajjabeessinu. Egaa akka walii galaatitti nutis kan jajjabeessinu akka aadaa keenyatti akka amantii keessanitti walqunnamtii saalaa kan raawwatamu. Egaa kallattumaan mata duree keenya irraatti kan deemnu ta'e mata dureen keenya irraa akkuma jalqaba isiniif ibsuu yaalletti dhaabbachuu yookiin ka'uu dadhabuu qaama saala dhiiraa jedha afaan Ingiliffaatiin. Erection disorder yookiin immoo impotency kan jedhamudha. Egaa rakkoon kun rakkoo walqunnamtii saalaatiin wal qabatanii dhiirota irratti mul'atan keessaa tokkodha. Yeroo baay'ee rakkoon kun namoota umriidhaan deeman irratti kan mul'atu keessattuu umrii 40 ol warroota ta'an irratti ni baay'ata. Haa ta'uti malee rakkoon kun warroota gadaanaa keessatti mul'atu jechuu miti. Kallattumaan dhaabbachuu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa kanatti seenuu duratti akkamitti mala kamiin akka qaamni saalaa dhiiraa akka dhaabbatu yaalaallu yookiin makaanizimii of erection isa jedhamu. Jalqaba irratti egaa walqunnamtii saalaa raawwachuu dura irratti maalidha? Qaamni keenyaa fi akkasumas sammuun keenya qophaa ta'uu qabaata. Maalidha yookiin stimulus yookiin si'eessituu garaagaraatiin sammuun keenya qaamni saalaa keenya akka of qopheessu ta'a walqunnamtii saalaatiin. Fakkeenyaaf tuttuqqee garaagaraatiin yaaduudhaan, laaluudhaan qaamni keenya akka walqunnamtii saalaatiif si'aawaa yookiin akka of qopheessu ta'a. Yeroo kana maalidha? Yeroo walqunnamtii saalaa raawwachuuf jennu yookiin barbaannu yookiin yoo feenu yookiin miirri walqunnamtii saalaa raawwachuuf miirri barbaannu sun yoo kan nutti dhagahamu yeroo kana maalidha? Ajajni sammuu keenya ni darbaa jechuudha.
ajajni sammuu keenyaan darbu spinal cord keessaan narvii gara qaama saalaa dhiiraa deemutti deemaa jechuudha. Yeroo achi ga'u maalidha? Ujummoolee dhiigaa achi jiran akka bal'atanii fi dhiigni gara qaama saalaa dhiiraa itti deemu akka baay'atu godha, akka dabalu godha jechuudha dhiigni suni jechuudha. Yeroo kana maalidha? Qaamni saalaa dhiiraa sun dhiigaan akka guutamu godha. Dhiigni yeroo guutamu kun qaamni kun ta'uudhaan dhiibbaa guddaa, pireesharii guddaa uumuudhaan akka dhaabbatu godha jechuudha. Egaa akka waliigalaatitti haala kanaan jechuudha kan dhaabbatu jechuudha qaamni saalaa dhiiraa. Tokkoffaa irratti sammuun keenya ajaja dabarsaa, achirraa ajajni isaan darbe ujummooleen gara qaama saalaa dhiiraa deeman akka bal'atanii fi akka daayimeetiriin isaa bal'achuun dhiigni gara sitti deemu akka dabalu godha. Yeroo kan dhiigaan akka guutamu ta'a jechuudha qaamni saalaa. Ujummooleen dhiigaa qaama saalaa san dhiiraa irra jira sun akka dhiigaan guutaman ta'a jechuudha. Dhiigni garasii immoo gara ol deebi'u akka hin deebine ni dhoogama. Yeroo kan dhiigaan guutamuudhaan qaamni saala dhiiraa akka dhaabbatu godha. Erection isa jedhu afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan dhaabbatu jechuudha. Dhaabbachuu dadhabuu yookiin ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraatti yoo kan deemnu ta'e dhaabbachuu dadhabuu qaama saalaa yookiin erection disorder importance jira yookiin kan jedhamu maalidha? Namni tokko fedhii walqunnamtii saalaa gochuuf qabaate qaamni saalaa dhiiraa isaa yoo dhaabbachuu dadhabee jechuudha. Maalidha? Namni tokko walqunnamtii saalaa hojjechuuf fedhii qaba, garuu walqunnamtii qaamni saalaa isaa maalidha? Dhaabbatee hin danda'u jechuudha. Yeroo kana maalidha? Rakkoon dhaabbachuu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa ni jira kan jennu jechuudha. Yookiin erection disorder importance jira kan jedhamu jechuudha. Namni tokko fedhii qaba. Garuuti wanta asirratti hubachuu qabdu namni tokko fedhii hin qabaanne fedhii walqunnamtii saalaa yookaan hin jiraanne ta'e qaamni saalaa dhaabbatu akka dura isin hin jenne tokkoffaa fedhiin jiraachuu qaba. Fedhiin yeroo jiru kan ajaja sammuu keenyatirraa darbuun dhiigni garasitti deemu dabaluudhaan akka qaamni saalaa dhiiraa akka dhaabbatu ta'a. Yoo fedhiin kan hin jirre walqunnamtii qaamni saalaa dhiiraa hin dhaabbatu jechuudha. Rakkoon kun jira akkuma jedhamu jechuudha. Akkuma ammas hin jenne kana yoo fedhii osoo qabnu qaamni saalaa dhiiraa sun dhaabbachuu kan hin dandeenye yookiin immoo dhaabbatee walqunnamtii saalaa osoo hin ba'in jechuudha. Walqunnamtii saalaa osoo hin guuttatin jidduu keessatti kan dhaabbatu yookiin immoo dhaabbateetis jabinni isaa laafaa kan ta'e jechuudha. Yookiin maalidha? Haga tokko xiqqaa ta'e kan dhaabbatu dhiigni garasitti deemu baay'ee xiqqaa ta'urraa kan ka'e hammi dhaabbanni isaa jechuudha. Jabinni isaa sirriitti kan dhaabban akkasumas immoo jidduutti kan laafu kan ta'u ta'e kun rakkoo dhaabbachuu dadhabuu yoo qaamni saalaa dhiiraa jira kan jedhamu. Sababoota ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraatiif nama saaxilan mee yaalaa tokko tokkoon jechuudha. Sababoota ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraatiif yookiin impootensii isa jennu kanaaf nama saaxilan. Tokkoffaa irratti umriin deemuu. Namoonni akkuma umriidhaan deeman keessattuu umrii 40 oloo jiran rakkoon kun haga tokko isaan irratti ni baay'ata. Akkuma umrii isaanii dabalaa deemuun rakkoo kana rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa kana hanga tokko qabaachuu danda'u. Yaa ta'utu malee namoonni hundumtuu dirqama qabaachuu qabu jechuu keenyaa miti. Akkasumas immoo namoonni umrii gadaanus hin qaban jechuu keenyaa miti. Lammaffaa dhibee sukkaaraa. Egaa dhibeen sukkaaraa turtii yeroo dheeraan booda xaxaawwan garaagaraa qaama keenyarraan geessisuu danda'a. Keessattuu yoo kan hin yaalamnee fi hordoffii gahaa kan hin qabne yoo ta'e dhiibbaa inni ujummoolee dhiigarraan geessisuu ka'uudhaan qaamni saala dhiiraa akka dhaabbanne gochuu danda'a. Inni biraa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yookiin hypertension isa jedhamu kunis turtii yeroo dheeraan booda kan hin yaalamnee fi yeroodhaan kan hin to'atamne yoo ta'e keessattuu dhiibbee rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa kanaaf nu saaxiluu danda'a. Inni biraa dhibee onnee fi rakkoolee ujummoolee dhiigaa wajjin wal qabate keessattuu dhiphachuu ujummoolee dhiigaa fi cuqqaalamuu ujummoolee dhiigaa yookiin arterioosclerosis isa jedhamu sun rakkoo kanaaf nu saaxiluu danda'u jechuudha. Yeroo akkasumas immoo baay'inni kolesteroolii dhiiga keenya keessa jiru baay'ee kan ta'u ta'e rakkoo ujummoolee dhiigaa irra ga'uun
dhiigni gaan akka garas hin deemne gochuu danda'u. Shanaffaan qorichoota tokko tokko fakkeenyaaf qorichoota dhiibbaa dhiigaa ol ka'eef kennamu yookiin hypertension isa jennuuf anti hypertension medication isa jedhamu. Qorichoonni kunii fi kanneen birootis qorichoonni baay'eetu jiru rakkoo kanaaf nu saaxiluu danda'u. Jaaffaa irratti rakkoolee xiinsammuu asirratti keessattuu rakkooleen kun haala salphaadhaan furamuu kan danda'anii fi hubannoo kan qabnu ta'e irraa furmaata argachuu ni dandeenya. Isaan keessaa mee haalaallu tokkoffaa miirri cubbuu namatti dhagahamu rakkoo garaagaraatirraa ka'uun sababata garaagaraatirraa ka'uudhaan yeroo quunnamtii saalaa raawwachuuf jennu miirri cubbuu kan nutti dhagahamu ta'e danda'a. Inni biraa sodaa jaalallee keenyaaf qabnu yookiin akkasumas saala faallatiif namoonni tokko tokko saala ol faallaa ta'e sodaachuu danda'u. Nama jaalallee isaanii sodaa kan qaban yoo ta'e rakkoo kanaaf isaan saaxiluu danda'u. Inni biraa dhiphinnaa fi yaaddoo garmalee namoonni dhiphatanii fi namoonni akka garmalees yaaddaan rakkoo kanaaf kan saaxilamanidha. Inni biraa seenaa yookiin muuxannoo badaa quunnamtii saalaa qaban kanaan dura namoonni quunnamtii saalaa raawwatanii wanti hin taane wanti badaan yookaan isaan mudatu ta'e sodaa sanarraa ka'uudhaan gara fuulduraatti yookiin gara boodatti quunnamtii saalaa ga'umsi isaan raawwatan gadi bu'uu danda'a. Rakkoo kanaafis isaan saaxiluu danda'a. Inni biraa torbaffaa rakkoo hariiroo jidduu isaanii jiru yookiin namni tokko nama waliin jaalanne yookiin nama isatti hin tolle yookiin nama hin barbaanne tokko quunnamtii saalaa raawwachuuf yoo jedhu qaamni saalaa isaa dhaabbachuu dadhabuu danda'a. Inni biraa rakkoo hirriiba kan salgaffaa irratti kan jiru saddeettaffaa irratti kan jiru hirriiba yookaan rakkoolee hirriiba wajjin wal qabatan hirriibni kan sirnaan hin raafne ta'e rakkooleen hirriibaa kunis nu saaxiluu danda'a. Inni biraa ulfaatina garmalee namoonni ulfaatina garmalee guddaa qaban rakkoo kanaaf hanga tokko ni saaxilamu. Inni biraa sochii kurnafaarra kan jiru sochii qaamaa gochuu dhiisuu akkasumas inni kunis ulfaatina garmalee wajjin wal qabata. Maalidhaa ulfaatinni garmalee fi akkasumas sochii qaamaa kan hin goone yoo ta'e dhibeewwan ujummoolee dhiigaa wajjin wal qabataniin baay'inaan nutti fiduudhaan rakkoo kanaaf akka nu saaxilu gochuu danda'a. Tamboo aarsuu fi akkasumas araadaawwan garaagaraa akkasuma rakkoo kana nu saaxiluu danda'u. Inni biraa alkoolii baay'isanii dhuguunis akkasuma rakkoo kanaaf raffaa. Inni biraa dhibee fi rakkoolee narvii wajjin wal qabatan narvii garaagaraa wajjin wal qabatan dhibee kanaaf nu saaxiluu danda'u. Inni arfaffaan rakkoo ispaanaal koordii irra gahuu jechuudha. Yeroo baay'ee gara dugda gara gadiitti irra rakkoo miidhaan kan gahu ta'e ispaanaal koordii injurii kan jennu yoo qaama ispaanaal koordii keenya irra miidhaan kan gahu ta'e narvi ajajni sammuudhaa darbe sun gara qaama saalaa san deemu waan hin dandeenyeef akkasumas narvii gara qaama sanii geessu miidhaan kan gahu ta'e. Inni biraa yaala baqaqsanii hodhuu fi yaala biraa yookiin cararriis ta'uu danda'a naannoo qaama saalaa dhiiraa san irratti gaggeeffamu yookiin kallattiidhaan ujummoolee dhiigaa miidhuudhaanis ta'uu danda'a. Inni biraa narvii garas deemu miidhuudhaan dhibee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Ittisa isaatti ni adeemnu. Mee akkamitti rakkoo kana amma yoo kan qabnu ta'e immoo gara fuulduraatti akka rakkoon kun nu mudan akkamitti akka ittisuu dandeenyu akkasumas immoo haga tokko deddeebi'ee kan nu mudata ta'e akkamitti akka ofirraa ittisuu dandeenyu ilaalu. Tokkoffaa namoonni dhibee sukkaaraa qabdan qoricha keessan sirnaan fudhachuu qabdu akkasumas hordoffii keessan sirnaan hordofuu qabdu. Namoonni dhibee sukkaaraa qabdan carraan isaanii gara fuulduraatti rakkoo kana qabaachuu isaanii hanga tokko waan jiruuf yeroo kana hordoffii cimaa kan gootan ta'e hanga tokko hir'isuun ni danda'ama. Inni yaaddoo fi dhiphinna jiru dhiphisuudha. Lammaffaa irratti kan jiru namoonni dhiphatan rakkoo kana qofa osoo hin ta'in rakkoo biraatiifis waan nu saaxiluuf dhiphinnaa fi yaaddoo jiru haga ta'e hir'isuudha. Inni biraa sochii qaamaa gochuun akka fayyaa keenya walii galaatti barbaachisaa waan ta'eef namoonni hundumtuu sochii qaamaa yoo gootan fayyaa quunnamtii saalaa gammachuu fi fayyaa qabeessa ta'e raawwachuu keessattis isin gargaaruu waan danda'uuf sochii qaamaa yeroo yeroodhaan walitti fufiinsan gochuu. Inni biraa ulfaatina guddaa kan qabaattan yoo ta'e xiqqeessuu. Ulfaatinni sun guddaa qabaachuun rakkoo fayyaa biroo hedduuf nama waan saaxiluuf akka xiqqeessitan.
Inni shanaffaa alkoolii dhuguu dhiisuu yookiin immoo yoo kan dhugan ta'e xiqqeessuu. Namoonni alkoolii dhugdan garmalee dhugdan keessattuu alkoolii san kan inni ta'e ni gorfama yommuu kan dhugdan ta'e xiqqeessuu qabdu. Inni biraa tamboo aarsuu fi akkasumas namoota aarsanirraa fagaachuu. Tamboo aarsuu dhiisuu namoota aarsanirraa illee fagaachuu. Inni biraa araadota garagaraa araada kamiyyuu haa ta'u yeroo baay'ee namoonni araada garagaraa fayyadaman walqunnamtii saalaa jechuuf tokkoffaa fedhiin isaaniitis hin jiraatu. Akkasumas immoo qaamni saalaa isaaniis dhaabbachuu hin danda'u. Inni biraa nyaata madaalamaa keessattuu nyaanni madaalawaa waan hundumaafuu bu'uura waan ta'eef nyaata madaalawaa ta'e yeroo yeroodhaan haala qabatamaa keessaniin haala jireenyi keessan isinii iyyamuun wanta danda'ame wanta qabiyyee hunda of keessaa qabu yookaan soorattan ta'e rakkoo kanarraa haga tokko baraaruu dandeessu. Inni biraa yaala dhiibbaa dhiigaa yeroo yeroodhaan laallamuudhaan yaala dhibee dhiibbaa dhiigaa ol ka'uu dhufu haga tokko to'achuun ni danda'ama. Inni biraa qorichoota tokko yookiin rakkoo dalgaa ol qabatee rakkoo ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa kana nutti fida jennee irraa namatti fiduu danda'a jennee irraa yeroo tokko osoo qoricha sana addaan kutuun qabdanii qoricha sana ogeessa yaalatiin yoo isinii kennan qorichoota garagaraa rakkoo dalgaatirraa ka'uudhaan dhaabbachuu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa namatti fidan kanarratti ogeessa yaalaa keessan wajjin mari'achuu qabdu jechuudha. Garuu adda kutuun qabdan odoo ogeessa yaalaa keessan hin mariisisin. Inni biraa rakkoo hariiroo jiru furuu hariiroo keessan jidduu jiru yoo rakkoon kan jiraate ta'e hariiroo san mariidhaan haga tokko jaalalli akka jiraatu gochuu danda'u jechuudha. Akka walii galaatti ittisa kanaaf kanneen armaan olii kanas guutanii dabalataanis immoo wantoota isaarraa rakkoo kanaaf nu saaxilan irraa fagaachuu qabna. Inni guddaan garuu ofitti amanamummaa keenya cimsuu qabna. Namni ofitti amanamummaa hin qabne waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u jechuudha. Nama ofitti amanamummaa keessattuu dargaggoota namoonni umrii 40 gadi jirtan rakkoo fayyaa biroo hin qabne yeroo baay'ee rakkoo ofitti amanamummaa dhabuu sodaa dhiphinni sodaa saala faallatiif qaban kunniin rakkoo sodaa kana yoo qabaannu ta'e rakkoo kanaaf akka salphaatti saaxilamuu dandeenya. Inni biraa rakkoo xiinsammuu birootis qabaachuu dandeenya jechuudha. Yoo yeroo hundumaa kan dhiphan ofitti amanamummaa kan hin qabne ta'e walqunnamtii saalaa gochuu hin danda'u. Keessa keessatti kan of amansiistan yoo ta'e rakkoo kanaaf akka salphaatti saaxilamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf wanti isin gochuu qabdan maali? Tokkoffaa rakkoon kun darbee jechuudha. Yeroo hundaa hin ta'in malee darbee yeroo tokko yeroo lama nama baay'ee mudata. Isin qofaa miti jechuudha. Nama baay'ee mudata. Haala garagaraatiin ta'uu danda'a. Hojiin isinitti baay'atee ta'uu danda'a. Dadhabbiirraa ka'uun ta'uu danda'a. Haala kanarraa ka'uudhaan walqunnamtii saalaa yeroo qaamni keessan yeroo tokkoof yeroo lama ka'uu baachuu danda'a jechuudha. Garuu rakkoo qaba kan jedhamu maalidha? Walitti ofuufiinsa qabaata. Yaala isaatti adeemnu yaala isaa akka walii galaatitti yaalaallume. Egaa akka walii galaatitti wanti isin hubachuu qabdan jalqaba irratti wanta tokko yaaluudhaaf sababa isaa adda baasuu qabdu. Ka'umsa isaa maalirraa ka'e maal takka wanta isaa fide beekuu qabna. Fakkeenyaaf sababa xiinsammuutirraa sababa yaadduurraa sababa ofitti amanamummaarraa yoo kan dhufu ta'e rakkoon kun ofii keenyaa of amansiisuudhaan wantoota garagaraa hubannoo argachuudhaan akka salphaatti furuu qabna. Yaa ta'utu malee yeroo tokko rakkoo fayyaa birootirraa fakkeenyaaf akka dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa, dhibee onnee fi kanneen biroo fakkeenyaaf hormooniin qaama keenyaa jiiqamu, hormooniin saalaa qaamaa yookaan jeemutu ta'e rakkoo kanaafis nama saaxiluu danda'a. Yeroo kana maalidhaa qorannoo garagaraa godhamuun rakkoo sun adda baasee yaala saniif kan kennamu. Tokkoffaa immoo rakkoo kanaafis qorichi kan kennamu ta'a jechuudha. Akka walii galaatitti rakkoo sun maalirraa akka ka'e adda baasuun murteessaadha. Fakkeenyaaf rakkoo sana adda baasuudhaaf wantoonni nu gargaaran tokko jira. Fakkeenyaaf yeroo qaamni saalaa keenya gonkumaa dhaabbatumoo darbeeti wanta akkanaa kan nu mudatu jechuudha. Darbee yookaan nu mudatu ta'e yeroo baay'ee rakkoo xiinsammuu fi rakkoo yaada keenyarraa yookiin dhiphannarraa ka'uudhaan ta'a. Moo walitti fufiinsaan
kan dhaabbanne yoo ta'e jechuudha. Yeroo hundumaayyuu kan dhaabbanne yoo ta'e kan dhaabbachuu hin dandeenye yoo ta'e kun rakkoo fayyaa biroo wajjin wal qabatee dhufuu danda'a. Kanaaf rakkoo san yaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Akka waliigalaatti yoo rakkoo sun adda bahe rakkoo san kan yaalamudha jechuudha. Erga rakkoon isaa adda baafne qorichi kennamus hin jira. Rakkoo kanaaf qorichi oolanis hin jiru. Yookiin yeroo baay'ee inni keessu ta'a. Vaayigaraa kan jedhamu yookiin immoo siyaalas kan jedhamu qorichoonni birootis ni jiru. Yeroo baay'ee yaala kanaatiif ni oolu jechuudha. Yaa ta'uti malee qorichoota kana nama hundumaaf kennamaa miti. Nama hundumatu immoo qoricha kana fudhachuu qabaas miti. Asirratti namoota muraasa namoota qoricha kana akka fudhataniif iyyaa'amu. Akkasumas immoo qorichoonni kunniin ajaja ogeessaa fayyaatiin ala fudhatamuu hin qabani. Yoo fudhatamanis immoo yaala biraa erga laallamanii qorannoon biraa erga godhameef hin booda kan kennamanidha. Inni biraa qorichoonni kun cal jedhanii namoota rakkoo isaanii adda osoo hin baasin hin kennamu jechuudha. Haa ta'uti malee namoonni yeroo garagaraatti keessattuu dargaggoon qorichoota kana fayyadamuuf ni barbaadu. Akkasumas darbee yeroo fayyadamutti argama. Kun sirrii miti. Fayyaa keenyaaf baay'ee kan nu miidhan ta'uu isaanii isin hubachiisna. Qorichoota kana ajaja ogeessa fayyaatiin ala yoo fayyadamnu ta'e faayidaa isaaniitirra miidhaa isaaniitu caala. Keessattuu namoonni rakkoo onnee qaban, namoonni dhiibbaa dhiigaa isaanii gadi bu'e, akkasumas rakkoo kalee, rakkoo tiruu fi hir'ina dhiigaa qabanii fi rakkoolee birootis qabanii jechuudha. Qoricha kana fudhatamuu qabanii yeroo baay'ee qorannoo erga gaggeeffameen booda ajaja ogeessa fayyaatiin, hordoffii ogeessa fayyaatiin kan kennamanidha jechuudha. Yeroo baay'ee qorichoonni kun yeroo dhukkuboota garagaraa adda ba'anii rakkoo isaanii erga beekameen booda ajaja ogeessa fayyaatiin kan kennamu. Kanaaf cal jettaniituma yookiin dukkaana qorichaatti deemtanii qoricha kanas bitachuu qabdanii. Wantoota sassalphaa akkuma dura isin hin jenne jechuudha. Ofitti amanamummaa keenya, yaaddoo keenya, dhiphina keenya, sodaa jiru yoo hir'isne qunnamtii saalaa gahaa ta'e raawwachuu namni kamiyyuu hin danda'a. Qunnamtii saalaa yeroodhaaf yeroo tokkoof qaamni saalaa dhaabbachuu diduun yeroo tokkoof rakkoon qabu innumaa jechuudha. Jalqaba asirratti hubachuu qabdan rakkoon kun jira jedhanii kan yaadamu yoo walitti fufiinsa kan qabaatudha jechuudha. Yoo walitti fufiinsa kan qabaatu ta'e malee yeroo tokkoo fi yeroo lama kan ta'u yoo ta'e rakkoo kan hin qabne jechuudha. Darbee kan ta'u ta'e yoo ta'e jechuudha rakkoo kan hin qabne. Kun rakkoo yaaddoo yookiin hariiroo isin jidduu jirurraa ka'uudhaan waan dhufuuf yeroo kanatti dhiphattanii mana yaalaa deemtanii qoricha kana bitachuuf dhiphachuun qabdanii. Kanas hin jenna. Yoo kanarraa kanaaf keessattuu namoonni dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa fi ulfaatina garmalee qabdanii fi rakkoo fayyaa birootis qabdan ogeessi yaalaa keessaan wajjin mari'achuudhaan qorsa kana haala ogeessi fayyaa isiniin jedheen fudhachuu ni dandeessu. Har'aaf kan qabannee isin dhiyaanne kanuma. Waan wajjin turtaniif galatooma. Fayyaa ta'aa. Peejii keenya kana like, subscribe jechuun dagatinaa isin jenna. Fayyaan uummata keenyaaf galatooma.